Safa yo jannoman alaga bingadroman akka goobanafa ingabromure alaga bingadroman tokkummaan kaanii yoo jabaatan alaga bingadroman aarsaa kafalanii yoo qabsan alaga bingadroman falataa muka soofure alaga bingadroman abao waboko abao Adrian hedduu galatoon haaruu immoo naaf hin taane barbaachisu dhiifama. Haasawa bareedaa jaalmarroo san akka hedduutti na tuqe samboota dhufanii wayii mana buujaan dhufanii rakkate. Anyway, maal jechuun barbaada warri kana organize gootan hedduu galatoomaa. Waa takka qopheessuu laaftuu namatti fakkaate nama tiraayii godhee ekspiriiyaansii hin qabne kana qopheessuu keessaamuu nama keenyaaf waa qopheessanii namni dhufee waan barbaadamu san hojjara oolchuu hedduu namatti jabaate hedduu galatoomaan ja'a. Gama biyyaan isin keessatti argamuu fi hedduu gammadaa. Wanni irra dubbachuu barbaadu pointii 3-4 gama boodatti dhaamsu akka nama tokkotti adiin qabu godhuu barbaada. Yoo dubbatu namni keenya sammuutti akka qabatu akka godhu jechuun laal namni Oromoo namni keenya hedduun durirraa eegalee sirna ammaa jala jirutti fakkaata. Jara keenya akkasii reyaalitiin kan dhugaa akka seenaa waan seenaatiin dubbadhaa. Seenaan yookiin waan dhugaa ta'e, waan qabatamaa ta'e, waan evidensii qabu sanirratti uuma isaan barreessan illeetiin Habashaa onakseen booda tattaaffiin waan barreessan sanuma keessaa haala duraan ture sanumaan isinii wajjin qooddachuu barbaada gabaabsee hedduu gabaabsee. Saduraati amata 150 dura uummanni Oromoo uummata bilisummaan jiraachuu dhugaa dheeraa bilisummaa qabaachuu ture. Uummata freedom jaalachuu ture. Uummatni isiniyyaa waan danda'u kan ta'e masaafa amata 400 dura Alaameedhaan illee jedhanii Portugiis historiyaan kan biyya Habashaa ture kan Gondar kana ture waan inni barreessee irraa hin dubbadha. Laal maal jedhase inni nama alagaa afaan keenya hin beeku aadaa keenya hin beeku ammochi ture. Almost areas in keessa baay'inaan ture. Yeroo san Habashaa fi Oromoon zeeta takka walloodhaan wanta godhan waa meeqa uuma inni katabe qofa takkaa fi lama qofa jeetiin dabala. Maal jedhase loltuun Oromoo yogguu lola dhaqan waa lama saniitu dhaqaniidha. Takka moohuu qalamanii fiiduu tolsiin biraa qaba kan maalitti deemanii. Kanaa jecha wattaadarri Habashaa jedhaban waan handhu'u miti waan amata 400 dura lafa kaa'ame. Wattaadarri Habashaa isaan dura dhaabbachuu danda'an. Lafaa kaasaniiti miti 1600 keessatti maal jechuu biyya around 1650-70 iskoolarri tokko nama Habashaati Yerusaalem dhaqeeti achirraa Jarman dhaqee it is a long story. Booda nama historiyaan beekamas Jarman historiyaan wajji wal baree
namtichi isa interviyuu godha yeroo dheeraa waa'ee nama dubbate kana irra guddaa isarraa akkate namticha sanirraa akkate. Namtichi sun maal jedhase isaan Oromoo ifiin ja'anii nuutu galaan ja'anii nuutu gaallaa ja'anii jechuu isaa. Originaalii wordiin gaallaa jettee akkatti dibbamte tokko gosa galaanirraa kaatee bara. Yeroo dheeraa qabsoo walumatti hodhuuf waan turanii jecha. Akkumaan jedhee laal takka Allaamayyaa maal jedheseeta uummanni kun dhugumatti jahinnaa jedha. Jahinnummaa kanatti agarsiisan yogguu fissii godhan namni muratee yogguu lola dhaqu yoo moohaa yoo achumatti nafagee bura isa special foon special ta'e nyaatu jaabar. Kana uumama namni alagaa witness ta'ee fi kana ja'a. Namni Habashaatis namni Jarmanii kana cufa maaliif dubbata uummanni keenya yeroo dheeraa uummata keessa ture jechuudha barbaadee mootummaa isaanii qabaachuu turan mootummaa adda addaa irra guddaan sirna rippaabilikaa gadaa itti uummanni keenya isiin bulchaa ture. Afaan isaaniitiin seera isaanii tumatanii seera isaanii jalatti bulanii jara namatti qabadda. Seera namaa jalatti bulle seera isaanii jalatti bulan. Afaan Oromoo har'a tuffatamee namni xiqqaa guddaan arrabsuu kun afaan kun afaan 2023 afaan kana amantii ortodoksii lallabuun hin taa'u jedhanii kan har'aan kana qabsoo godhan. Afaan kun afaan seeraa, afaan daldalaa, afaan dippiloomaasii tureera. Mootonni adda addaa ka Oromoo dippiloomaatiik riileeshin qabaachuu turan. Mootummaa naannoo jirtu biyya Amaaraatii wajjin ibin alatti illee warra ifatti godhee jira bara san bira dabranii jechuu barbaadeen. Afaan Oromoo uumama namni lama ka alagaa jedheen isinitti himuu barbaada. Akkuma beektaniif nama English Oromoo amma English dictionary of afaan Oromoo kan dhufuuf nama jedhanii nama missionary ture eeriyaa san keessa nama gamana deemee hundee maal jedhaseetan afaan uummata kana Wallorraa hanga Booranatti Wallaggarraa hanga Hararitti uummattuu alatti wal understand wal godhan. Dialektiin ni jiraata. Duris ni jira, har'as ni jira. Laal irra guddaan amma warri Habashaa regional dialectical difference uummata keenya gidduu jiru exaggerate godhanii million time exaggerate godhanii akka uummata waa takka illee waliin beekne afaan waliin galle akkas godhanii dhiheessan. Namtichi kun maal jedhaseeta alatti godhaga. Nama Asmaa Gorgis jedhanii yoggaa dhufanii kaasee dubbatu nama seenaa katabe amata 100 dura maal jedhaseeta. Kun waan inni barreesse Gojaamee fi Shaween har'aan kana afaan tokko waliif galan waan leewu dhaga. Amata 100 dura akka Asmeen katabetti waan Gojaameen dubbate Shaween beekuudha. Masaafa irra jiraatan akka keessa jira jala keenya. Uummanni keenya immoo Wallorraa hanga Booranatti alatti waliif galanii asmaalleen akkamayya alatti. Uummanni Oromoo dur definitely uummata jabaa ture, uummata sodaatamaa ture. Ka if kabaju guddaan tokko ka if kabaju. In fact alaameedhaan kanaan dagatee uummata if kabajuu jedha. Laal addunyaa kanarratti
nothing important. Namni tokko self-confidence irra qabaatee kabajee aadaa isaa kabajee namummaa isaa yoo kabaje namni si kabaje. Yoo ati namummaa kee kabajuu baatte namni si kabaju hin jiru ga'a. Ni tuffatan kana maagarsa. Kana maaliif hedduu uummata keenyatti akka mul'atte boodaan isinii ibsa. Uummanni keenya cabuu kana eegale reefu takaan irraa fade kan kaasee dhiise. Namtichi Rudolf Giannini ka seenaa Itoophiyaa ka duraa ka barreesse maal jedhase Oromoo cabsuu Habashni qawwee baruu qawwee kamitti hojiirra oolchan baruu isaan barbaachisaa. Macaafa inni barreesse keessatti 1680 amata 1850 Habashni qawween waan isiin taate uummata keenya daran baranii eegas booda karaa qawwee argatanii farti osoo hin qabne karaa qawwee argatanii karaa qawween sanii nama cabsan. Kan Faranjichi kun 1680 qawwee malee cabuun danda'u jedhaniitu hanga 1850tti cabsuu hin dandeenye. Maaliif hin danda'in? Manni keenya zamana sana takka tokkummaa qabaa. Kalamaddiitiin sirni gad'aa cimu ture. San gubbarraan ammas akkuma asmeen faan namni hedduun waan kanaa barreesse jiru. Manni Oromoo dur fardaan lola ture. Laal odoon diinin beene amna karaa sadii shimbirtuu jechuun barsalaa jechuudha. Amna karaa guyyaa sadii deemanii diinni eessa jiraa baranii akka diinni dhufee isaan sarpiraayiz isaan hin goone isaan sarpiraayiz godhanii ja'an. Anyway, uummanni Oromoo cabuu kana eegale middle of the second half of 19th century. Uummata Walloo itti cufaatu at least xiqqoo tokkollee beekuu ni danda'a namana. Amata 35 irraa fixe uummata Oromoo ka Walloo cabsuu. Yeroo san waan barreeffame ta'u sana hin qabneetu jira. Walloon har'aan kana irra guddaan namaa Walloo keessatti uummanni Oromoo kan jiru possibly miliyoona 4 miliyoona 5 isaanii balleessuu barbaadan har'aan kana hidhatanii. Maaliif balleessuu barbaadan? Waa lamaa bara. Amantiin isaanii Islaam. Salphiisanii amantii salphiisanii akkuma 1885 isaan godhanitti amantii isaanii abbaandan godhanii isaanii akka fudhatanii nuti Amaara akka jedhu. Odooma isaan warri eeriyaa sitti Amaara booda jedhanii badii amma isaanirra jirtu isaanirra hin geessu jechuu barbaade hedduu naa galatoomne. Anyway, kan uummata keenya cabse Minilik nama jedhaniin duraan nufis booda Emperor jedhaniin inni maaliif cabse? Very very simple. Waa sadii ta'uu hidhamtu. Ta duraati laal waan Faranjii tokko Lord Leighton nama Ingilizii dur Keeniyaa bulchuu ture. Macaafa inni barreesse The Stolen Legacy 1966 ka barreeffame. Laal maal jedhase Minilik dafeeti biltii ta'e loltuu Faransaayii mootummaa Faransaayii kadhatee fidanii 1875 irraa eegalanii loltuu isaa akka training godhan. Militariin lola qofaa miti bara. Yoo qawwee qabaattees yoo training qabaachuu baatu. Laal militariin saayinsii if danda'e saayinsii cimaa ta'e if danda'e. Waboon har'aan kana amata 5 kana keessatti barnoota isaan argatan generation Oromoo takkaan zamana dur taatu malee takka argateen beeku. Really kanaafan akkatti
defendiif godhanii mootummaa sanillee raasan jechuu barbaade. Gabaabduutti maal jechuun barbaade? Military training is absolutely crucial. Absolutely. Sanii keessa baranii fuudha qawwee jarri Faransaayee qawwee fidanii wattaadara isaa train godhanii. Train godhuu qofaa miti. Lord Layita maal jedhe? Laal san dura Oromoo fi Habashni akka ollatti gisee takka wal lolan reed wal godhan kun dhufee wanta godha. Ammoo colonize godhanii cabsanii colonize godhu tooftaa ka barsiise uummata Faransaayii. Maaliif eeriyaa takka dhaqee yogguu cabsite Habashni dhufaniiti cabsanii zarafanii loon waan jiru waan muuf godhamuu danda'amu fudhatanii kaan gubanii deeman. Itti deddeebi'an waan akkana. Permanently settle godhanii kolon akka inni jirutti kolon jechuun kolonii bara. Kolonii dhaabanii administration area isa keessatti dhaabuu ka barsiise Faransaayii jedhamtan qabatu. Kanarraa kaasee maal jaaseedha? Odoo qawwee Faransaayii qawwee booda Minilik eega qabeenya hore booda biyya birarraayis qawwee akkachuu eegale qawwee Faranjii kana malee treeningii amma harkatan kanaaf kana malee abadan kun wardiin kun biyyaa miti kan Lord Layton jiru uummata Oromoo cabsuu danda'anii jira. Matsaafni kun 1966 keessatti kan barreeffameen jechuu barbaade. Fukarraahu haala uummata keenyaa nama agarsiisa. Manziin biitiin Minilik kaapitaalii isaa Angooladha. Maappii Itoophiyaa irratti Angooladhaa yeroo kan ilaaltan fakkeessiin jiru. Namni achi dhaqee uumu keessa gosti jiraachuu danda'a. Anyway, resoursiin hin jiru. Qawwee achitti hin tolchan. Yaabashaa keessatti qawwee wayii tolfama. Xiqqiti wayii tolfama. Alaa galaamee faranjoonnee yogguu dhufan qawwee gurguratanii gabra fuudhanii waan biraati suuqanii deeman. Resoursiin kun eessaa dhufu? 90% risoorsii Oromoo kan Oromoo irraa reetii godhanii zarafanii wanta godhan. Kun waa'een hinjuu kana ta'e waan katabamee lafa jiru. On record waan katabamee lafa jiru. Maal jechuu barbaade qawwee alaa dhufteen risoorsii uummata keenyaatiin uummata keenya cabsan. Har'allee lolli uummata keenya deddeemu waan biraan seenaa jara keenya. Qabeenya uummata keenyaa barbaadanii bara. In the process uummanni keenya baduu hajaarraan qaban. Hajaarraan qaban. Kanaafi duraan eegalanii walitti hidhatanii Itoophiyaa dur deebisna jechuun maal jechuun? Oromiyaa diinee Oromoo balleessinee sabboonummaa Oromoo diinee Itoophiyaa akkamiin kan jalatti guddatu kan afaan Oromootiin dubbachuun itti qaanii even Oromoo jechuun bakka illegaal ture zamana sana Itoophiyaa sani deebisuu barbaada. Oromoo balleessan malee humna Oromoo cabsan malee akkuma Minilik humna Oromoo cabsetti akkasi deebisnee eega cabsine booda ni diigamti waan deemu eegas booda qabeenyi isaanii cufaafu nama isaanii buqqaasanii fidanii dachii uummata keenyaa barra qubachiisanii isaan qabeenya horanii uummanni keenya hiyyoomee kanuma ammaa kana keessa jiru kadhattuu ta'ee kuun dachirraa buqqee laal amma irra guddaa namaan bee zamana masarti laalsan over 500,000 people kadachirraa buqqee naannoo Finfinnee. Amata shanan darbe kana keessatti nama miliyoona 3 kan lafarraa buqqee. Akkaataa biyya bulchu ijoollee tuulamaatiidha. Maal godhaa jiran? Dachii uummata isaanii gubbaraa jiran. Uummata isaanii akka heegaree hin qabaanne. Uummanni tokko yogguu dachii dhabe risoorsiin guddaan ilma namaa addunyaarraa dachii. Uummata dachiirraa taasuu jechuun bara. Uummata kana literally itti decide dachirraa yogguu baasan
Adaan namaa ni badaa, afaan namaa ni badaa, wahatti hafuu ni bada. Keessa jiraata. Biyya san keessatti indastiriin jiraattee wanni biraa jiraattee jirtu yoo kadhattuu yoo milishaa ta'uu yoo maajiraat machii ta'uu yoo maal har'aan tana laala qolachuu booda zaagireet godhuu kiyyaame. Gaafaan ani yuunivarsiitii ture magaalaa Finfinnee keessa kadhattuu ni turte. Nanamtan ammaan tana namni amma kana dhaga'uus nama. Yeroo san List personally, nama Oromoo afaan Oromootiin kadhatu dhageenya. Injiru jechuu kiyyaa miti beekaa hin dhageenya. Irra guddaan kadhattuu eessarraa dhufa? Araanoozii kanarraa dhufa. Keessaa 1972-73 beela taatee wanta taate beela cimaa san keessatti nama hedduu qaba. Tigreen Naagaallaa dhimmoota laal dubbiin heddummeessee. 1978, matsaafni tokko on the Ethiopian farming kaju barreeffameeti matsaafa san keessatti namtichi kun nama Ingiliz biyya san dhaqeeti baalsinxaanota oduun Haayile Sillaasee faan silxaana irra jiranuu interview isaan godhe. Maal jedhan seeti maa exaggerate gootan zamana san 1972-73 nama hanqaa 200,000 fi probably sarii olis ta'uu danda'a inni du'an. Kana maaliif guddiftanii ka du'e Tigree afaan gaala kana maaliif namaa miti ka du'e ban odoo kana gartanii ni agartan akkamitti uummata keenya laalanii duuti namaa maayindiseetiin har'aan kana jirtu sanii addaa miti. Uummanni keenya ka amma dhumaa jiru ka wasana hin qabne of course. Tigraay keessatti waan ta'e nama cufaa beekaa lolli har'aan kana adeemsisu deema. Anyway, pointiitii jalattiin isinii deebi'a. Tasadee Minilik wanni uummata keenyatti cabse akka qawwee jedhee kalamalliitii risoorsii uummata keenyaa akka darafu jedhee tasadee uummanni keenya waan seenaatiif sossobuun barbaachisu in the 1880s, 1870s, unitiin dur amata 500 dura uummata Oromoo akka sibiilaa gootee tu yeroon eeguu jijjiiramtu aadaan namaa haalli namaa uummanninis nambarrinis yogguu heddummaatu waa meeqaa jira teeknoolojii wajji deemuu baate dura koo tokkummaan uummata keenyaatis hin ture. Minilik maal bareeda alaal akkuma boornis namtichaarra dubbate kun kana amma dura yogguu hin dubbate. Tooftaa qoreen baasu namni yogguu dur irra guddaa namaa kopheen kaa'atu miilaan deema. Qoreen yogguu nama dirte maaliin ofirraa baasa qoreen himi? Minilik qoree cabsuu qoree baasuu baree maal jechuu isaa? Oromoon Oromoo cabsuu baree tooftaa sana. Har'aan kana addeenyutti deemee kan dhufu eenyu uummatuma keenyaame Oromiyaa keessattis warri uummata keenya fi uummata keenyaame hedduun isaanii of course kadiinaatis ni jiru. Kadiinaatis dhufee warri mataa namarraa muree waan seenaa Habashaa keessatti diinee yogguu ajjeesan keessaa nama liidaraa yogguu ajjeesan mataarraa muraniiti barannu busa bira geessan. Kan dokumentii ta'e waan dirree jiraate har'a saniitu haareetti saniitu fuudhanii biyya geessan biyya isaanii geessanii yogguutti dhiichisan hedduu namatti hin jijjiiramne jechuudha. Maayindiseetiin duraan turte sun achuma jirtu jechuu barbaadeeti. Yoon dubbii heddumeessanatti himaanii wantaan godhaa. Minilik everywhere uummanni Oromoo resist godhee ture. Resistaansiin addayyituu taatee turte ammoo san keessaa egzaampilima lama qofaan tuqee bira dabala. Kan namni keenya tokko riili baruu qabu. Asii Oromoo qofa cabsuu Minilik amata torbarraati. Total amata torba. Injirtu egzaampiliin bakka takka illee biyya dheeraa san keessa odoo beeksisuun ijaarame dura
bakka uummanni tokko ka qawwee takkan qabu meeshuma traditional amata ta'u kara sadii minilik mo'aniiti asmee maal jedhase minilik hanqamoo jetti arganiiti rabbiitu lubbuu baase achirratti tambura isaa dhabee teentii isaa dhabee kun odoo ankee kijibaa waan fabrikeetti taatee jedhanii waan asirra gorbis katabee lafa kaa'ee jechuurraa ka'eeti. Booda gaanii cabanii yommuu isaan caban it's a long story. Lolli sun lola bada nama hedduu sanirratti ka dhume eega isaan caban boodaahe poolisii harka muruu harma muruu ta'ammaa kana fikshin jedhama. Taarik lama bara dheengaddaa Itoophiyaatti qophaa'e keessatti laal duraan waan anolee barsiisuu turan. Isaayitullee ijaaramee jiru. Amma yoo danda'ame yeroo eeggatan malee sanis diiguuf deeman ammaan kana kaarikulama haaraa tolchan keessatti hin jiru waa takkallee hambisan. Maaliif kan barsiisan? Seenaa Habashaa kan hin dalagdu kadu kan manguddootaa isaanii kan nama biraa tokkollee hin jiru. Namni ibsu osoo malee haala kana akka jiru jechuu barbaade. Laal hedduun keessan isin hin beektan maal jedhase mootiin tokko harkaan muriin ka dur nama barbaachisu Teediroos Yohaannis Minilik goobana innis akka muraatu Raasdaargee innis akka muraatu asitti amoolee bakka jedhanitti hootaa waan nagayaa haasofnaa jedhaniiti namni hedduun yoo xiqqaate kumani ta'a. Laal matsaafa Profeesar Abbaasaajii barreessetti wonderful book ilmoon Habashaa tokko kan ibsu na fakkaatu hin danda'an. Odoo san harkaneessidha. Wanni teessuun kijiba jedhanii dachiin buqqaasan. Waan anoolee waan biyyeen taatoltu gadaa Gabra'aaf Tisfaayee Gabra'aaf isumaatu kana buqqaasisaa keessa katabe malee duraan fikshinii hin jiruu tajedhu. Namni xilli kun walitti qabameeti dubartiinis ni dhufte nagaa jedhanii kaan harkarraa muran kaan miilarraa muran sana egzaajireeti godhuu fi mitisinitti waliin himuuf waan akka fadhiitu jira. Karaa duraatii seenaa biyya sanii keessatti seenaa addunyaa keessatti extremely rare wanti taate dubartii achitti argamte qufaa'uu harmarraa muran. Harmarraa muruu qofaa miti. Harma murame kana aadaan hidhanii morma fannisanii harka murame aadaan hidhanii morma fannisanii akka ganda isaanitti galu godhanii galu. Akka ganda isaanitti galu. Nama faranjii akka ayyaana nama Arsii keessa booda karaa san dabre akkana jaabar ganyoota 400 kanneen ijatti yaa'an kan harki isaanii murameen harkee jaabar kun waan kalee lafaa ka'ee miti jechuu barbaade. Lola calanqoorrattis harki muramee immoo harki muramuu namni qabame nama hedduu harki irra muramee. Anyway, uummanni Oromoo gabaabduutti ni cabe. Cabeensi sun uummata keenya irratti maal fidee tayyadu guddaan. Itoophiyaan amma biyyittii amma Itoophiyaa jedhaniin tun duraan Abisiiniyaa jedhamtu. Officially 1971 the first constitution sanibar Itoophiyaa define godhee namni dachii sana keessa jiru mata Itoophiyaati jedhanii karaa duraatti define kan godhan. Officially hanga 1940s 50s British records
كان دبة الربيع recording إساني أبسينا يتو قريبا أما إثيوبيا كم سديد وتربوجا نمني information in them this fiction بقت تفكر انتو رجير ونكاسي شو نجيرو يتو بربادة دبي مشو بربادة تيمتي لا تكا كان عند اسم ما شير بدو أما هذا أمارا كيسة مال نقص يقرر أو إيه وبنو يعني ذا كون وان محمد جومش هذا إسمه كيسة وان جام ثم سكسي itu very common akau wub yachum bare yachuba nama gasi la ta ko nugis an namure anyway professor speciale tibabu mal jasen nama misal kami berjame but very objective masafa yaro 1995 is a case mal jasen Ethiopian titling Kitaba Modern Ethiopia 1896 to 1974 yeah. Modern Ethiopia was established on the destruction of Oromo power Java. It is 100% true. Adante Namali Faradandani, Kara propaganda, Kara always, Kara everything in Maaliif Oromoo Raffopaan. Manni kun minute qabanii yoo akkama jiran kanatti turanii daramuu jabaatan harkaa bahanii. Yoo kas taane nuti dhumnee jettu baqa. Dhiire namni tokko artikila xiqqaa tokko katabeeti ture suni Oromiyaa dhaabuun ja'a bara. Artikilli kun 1992 katabame Oromiyaa dhaabuun Ethiopia dissolved Ethiopia diigu jechuudha. Egaa gaafa sanii takka guyyaa tokko bakka Oromiyaa waan accept godhanii uummanni kun uummata bal'aa, uummata keenya, uummata biyyaati. If bulchuu qaban jedhanii tokko kan dubbatu hin jiru beektaa. Sun dirqama keenya jechuu barbaade. Nama keenya kanarratti lolee kanarratti wareegame akka reyaalitii taphate ammas ta'uu danda'u sani maal jechuu barbaade muudhaa waan akkallee not one nothing yoo ashkara taate malee basically yoo ashkara isaanii taate malee waan akkallee wanni uummata keenya fuudhan jiru. Kalamandiitii shabuun manni keenya birmadummaa akka dhabu godha. Laal seenaa ilma namaa keessatti uummanni tokko yogguu birmadummaa dhabu takka namummaan isaanii irra namaa gad godha. Aadaan isaanii baddi. Basically aadaan isaanii baddi. Isaan bira dabranii inni qabeenyi isaanii. Everything waan inni qabu karaa cufaan isaanii. Akka dhibba tokko sani wanni uummata keenya irra gahe. Basically sani. Eega carri booda. Isaan bira dabranii kanallee dubbiin heddummeessuuf yoo yeroon isin irraa gabaabbatte warra organize godhu yoo abbaa malkaa jiraate yoo yeroon isin irraa gabaabbatte an gama kiyyaan niin dhaabe any moment waan biraatiin dhufe akkuma yeroo isin irraa fudhanne jee uummanni keenya zamana san mindaan kafalu ture haalli isin jiru mindaan hin jiru bara duba loltuu isaa nama kuma dhibba meeqa akkama jiraachuu turan dachii uummata keenyaatiif uummata keenya wajjin biluu jedhanii itti kennanii bar lafaa kaasaniitii mitii bar immiyyee manni wanni jedhanii immiyyee jechuun haadha jechuudha. Haati hangamta keelmoo jaalletti. Isita nyaachiftu naarishta gootu ta guddiftu karaa cufa yoo ilmoon boochi haati hojii boochiimi emmiyyee manni jedhanii. Dhugumatti laal nama waa takkallee sagantaa takkallee hin qabneetu achirraa dhufanii dachii harkatanii namni keenya gabbaarii tahee firame namni isaanii hojjete yogguu takkatti jiruun isaanii tiraansfoormi taate ni jijjiiramte. Kanaaf emmiyyee manni jechuu barbaade.
Guddaan tokko lasting impact kan irratti qabu Itoophiyaa keessatti identitiin namummatti Oromootti balleessuuf itti ka'an karaa isteetiitti ka'an akka Oromoon jiru. Maaliif heddumina namni keenya qabu. Zamana sanillee uummanni kun guyyaa tokko dammaqee ka'ee wanta godhaaf kan hin ta'in identitiin tun baduma qabdi jedhanii sodarraa akka ka'ee jechuu barbaade. Uummanni keenya akka if tuffatee namni isaan tuffatanii akka jiraatan kan godhan yoo barbaadan kanarratti guyyaa duudaa haasa'uu kan danda'a. Lola wasana hin qabne karaa propagandaatiin karaa hedduu bar'aaqaas ka deemaa jiru kanuma. Faayinaansi godhaniiti mootummaa bilisiginaa faayinaansi gootee Finfinnee keessaa nama keenya nama meeqa even ka Oromoo fiiyyuu ka galgalaa ganama uummata keenya ababa. Kun maaliif taasiseetan kana isinitti himeetiin wanti godhaa. Laal maal jedhanse uummanni Oromoo waa takka illee walitti hin qaban. Uummata waa takka illee walitti hin qaban. Afaan yoo dubbatanis waliin galan afaan isaanii waan tokko dubbatu tokko hin beeku. Akkana jedhanii sammuu nama keenyaa keessa waan summii wasana hin qabne ka'an jechuu barbaadeeti. Sanbira darbee kana cufaa wanni jedhaniif waan akka qabu. Uummanni keenya kan jiru keessaa namni baadiyyaarraa magaalaa keessa gale Oromummaan bara wanni sarbaagii godhuu dandeesseef irra guddaan uummata keenyaa baadiyyaa keessa jira. Odoo hedduminaan magaalaa galanii badu bulchiinsanii turan beekaalee. Har'allee namni Oromoo kan magaalaa keessa jiru maximum yoo dhimmaati 16% ta'a namni fakkaata. Tokko 20% ta'a. Even that maal jechuudha 80% of our people ammallee baadiyyaa keessa jiran. Advantage qabdi yeroo sanis ammallee baadiyyaa keessa jiraachuun aadaan Oromoo afaan sirni gadaa kanatti sarbaagii godhuu danda'ame kan akka abadan practice hin godhamne ta'a. Guddaan tokko kan barbaadan namni keenya konfidensii ifirra qabee itti uffatee nama biraa psychological warfare kawasan hin qabnee godhame gabaabdutti sammuu keenya bituuf kaampeen durirraa hanga ammatti godhama. Uummata tokko bulchuuf yoo sammuu isaa kontrool nama if jibbe if tuffate nama laaftutti bituu dandeessu yoo taate basically easily bituu dandeessa. Isaan kana beekanii kan hin ta'e in practice tan hin godhame jechuu barbaadeeti gabaabatti. A colonized mind is always the most dangerous mind. If that confidence in God, personally experience kan waan akka taatee kun agartu haalli namni keenya keessa jiru kan adda juttuu agarru it is a reflection of that. ومدري بهجو a reflection of that. Karaa dhibba tokkoon dhuftee nama tokkooti. Gabaabsee fixachuun kun karraa boodaati. Long term impactiin manni keenya qaanii amata dhibba tokkoo shantan jala jiraachuutu maal fa'aa maal fidde? Manni Oromoo akkuma reefuu namni dubbate. Namni tokko dubbate uummata bal'aa biyya san keessatti Afrikaa keessatti addunyaa irratti illee uummata bal'aa uummanni keenya odoo biyya qabaatan biyyi Oromiyaan possibly biyya 24 yoo 23 biyya taatu uummata bal'aa. Uummanni miliyoona 50tti tilmaamamu garii sanii oli isa miliyoona 50 kan mootummaa isaan qabne. Aadaa isaan kabajamu, afaan isaan kabajamu, afaan kana
independent Oromo radio station biyya san keessatti hin jiru. Tuffiin kanaa gadi ni jirti. Not a single radio television adiisa, a single FM raadiyoonni walaba tahee kan rakkoo uummata Oromoo dubbatu ni jira hin jiru ba hin jiru. Uummata bal'aa kanaatu kana ta'e jechuu barbaade. Uummata mootummaan qabu Oromoo mootummaa qaba yoo jedhan nama kana ibsa. Common sense qabu Oromoo mootummaa qabu jechuu danda'a. Kan uummata isaanii buqqaasan dachee gurguratanii uummata isaanii buqqaasan uummata isaanii fidan laal heddummeessuuf kan hin ta'in 1.5 million Oromos have been displaced. Amata shanan kana keessatti. 90% gargaarsa waan akka illee manni qoftiin 150 kan gubate. Figariin aan qabu kan ture sanii oluu caalaa jira jechuudha. Basically, akka duuti aadaa ta'e uummata keenya basically keessaa uummata baadiyyaa keessa jiru waan biraa ta'e uummata qabeenya qabu haala kadhattuun again exaggerate godhuu kan hin ta'in waan inni ijaan argate amata afur dura amata afurtan booda biyya dheedhee karaa duraatiin ilmaa'eedhaaf jimmarraa hanqa haala yommuu deemu magaalaa Jimmaa keessa illee opportunity akka deemuu dandeenye karaa Direedawaa karaa Harar Finfinnee keessa kadhattuun namni waa kadhate irra guddaa nama Oromoo ta'e. How come gaafa namni yuunivarsiitii ture nama Oromoo kadhatu agartu afaan kana 100% jijjiirame akkamitti kana ta'a. Sisteema kanaatu deliberately waan godhame jechuu barbaade. Hedduu personaalii gama kiyyaan na yaachiif uummanni tokko kan uummatatti kan yaa'an. Kanarratti colonial mentality sammuu uummata keenyaa keessa seene illiitii warra magaalaa keessa jiru jechuu kiyyaa jedhan matannaa qabadda. Warri baadiyyaa kana quban qaban waan akkallee warra magaalaa keessa jiru. Yoo akka uummatatti yaaduu baate namni dantaa isaa diffeendi godhuu hin danda'u. Abadan uummanni dantaa isaa diffeendi hin goone gar tokkollee dhaquu hin danda'u. Waan akkallee godhuu hin danda'u baate. Kun reaalii addunyaarra jiru beekame. Yoo namni keenya alaa dantaa isaanii diffeendi godhan. Mee ilaala uummanni Sumaalee namni hedduu uummanni Sumaalee tokko dubbata amantii tokko qabanii uummata. Uummanni Sumaalee uummata Oromoo daran uummata rakkina wasana hin qabne qabu. Ammoo dantaa Sumaalee yommuu taatu walitti dhufa. Ameerikas, Tigireen akkas, Eertiraan akkas, uummanni addunyaarra jiru cuftinuu akkas. Irra guddaan nama keenyaa yoo dantaa isaaniirratti loluu baatan rakkoo cima qabna. Wanni inni reefu dubbadheef colonial minding sun it affects us. Isaan wanni godhuu barbaadan. They want to transform us to Native Americans. Waan amata 500 dura Native Americans area kanatti akkas godhuu barbaadanii barbaadanii. Waaqni galanni haa ga'u har'aan kana waqoo ta'ee jira. Qeerroon gamanarraa hanqa danda'an itti hidhamaa jiranii sanaa jecha yaadni kuffiin dhanba'u jeetiin harka dhibbatu amana. Ammaas uummata hedduu nama aarsu personaalii kan aarsitu yogguu uummanni keenya deebi'aa tokkotti jiru namni kun yogguu callise ani sana gadi jirtuu bara. Warrachiisaniif dhume nuti nun geessu. Boru ganama ibiddichi qabaate asiisni dhufa boru ganama isaanis gahuu dandeessi. 1984 eegaan barnoota kiyya fide Ingilizirraa ji'a tokkoon achi ture. Loltuu gaafa sandirree keessa turte walii gara heddummaatu nama 300. Har'aa kana loltuun Oromiyaa keessa
على عدد الثمن. Yeah, just give it a year or two. Imagine and Ali 100% di Germa. La namumura namu commitmenti avuto di girafi. Namumura che commitmenti capo. E duna galato ma wan legation di Tamsa da boda wabon umaskenya yitore kama jirani maddi dhaabbachuun afaan maddi dhaabbachuun gaarii ammoo qabeenyaanis waan danda'aniinis maddi dhaabbachuun riili kama guddaa jechuu barbaade. Hafti isinii kenniis